Hoogganaa keenya qaalii muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed irratti duula gaggeessuudhaan Oromoo hooggansa dhorkuudhaaf shira diinota faana ta'amee godhamu gonkumayyuu fudhataman qabu. Akkam jirtu daawwattoota Gamee Miidiyaa odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaarraan isinitti himaa gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya jalqabaatiin obbo Shimallis Abdiisaa qabsoo tibbana Jawaar Mohaammed eegaleef deebii kenne. Obbo Shimallis Jawaar Faatiin ofii isaanii gowwaa ta'anii akka gowwaatti nu ilaalus jedhee dubbatee jira. Itti dabaluunis obbo Shimallis yeroo jijjiiramni dhufee waggaa ja'an dura hamiidhaan sirna kanaa fi uummata Oromoo addaan baasuuf hojjetamaa ture. Amma immoo warra itti nu hamataa turanitti dhaqanii galan jechuudhaan jabeessee obbo Jawaar Faatiin qeeqeetu jira. Dubbii waltajjii irra taasise kanaan obbo Shimallis hoogganaa keenya qaalii muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed irratti duula gaggeessuudhaan Oromoo hooggansa dhorkuudhaaf shirri diinota waliin ta'amee godhamu gonkumaayyuu fudhatama hin qabu jedhees dubbateetu jira. Dhimma kana bal'inaan kanan isiniif gabaasu ta'a. Haasawaa Shimallisis bal'inaan afaanuma isaarraa kanan isin dhaggeeffachiisu ta'a. Haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin loltoonni Israa'el Gaazaa keessaa bahuu hordofee Filisxeemonni firaashii isaanii fi meeshaa qaban fe'atanii deebi'aa jiru. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu gama biraatiin immoo awwaalcha jumlaa Liibiyaa keessatti reenfi baqattoota hedduun argame. Kanas bal'inaan isiniif gabaasa. Egaa daawwattoota Gamee Miidiyaa warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina. Chaanaalii kanarratti oduu biyya keessaaf kan biyya alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Viidiyoo kana laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan na waliin tura. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin hoogganaa keenya qaalii muummee ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed irratti duula gaggeessuudhaan Oromoo hooggansa dhorkuudhaaf shirri diinota waliin ta'amee godhamu gonkumaayyuu fudhatama hin qabu jedhe obbo Shimallis Abdiisaa. Obbo Shimallis Abdiisaa qabsoo tibbanaa Jawaar Mohaammed eegaleef deebii kenne. Obbo Shimallis Jawaar Faatiin ofii isaanii gowwaa ta'anii akka gowwaatti nu ilaalus jedheeniitu jira. Itti dabaluunis obbo Shimallis yeroo jijjiiramni dhufee waggaa ja'an dura hamiidhaan sirna kanaa fi uummata Oromoo addaan baasuuf hojjetamaa ture. Amma immoo warra itti nu hamataa turanitti dhaqanii galan jechuudhaan jabeessee obbo Jawaar Faatiin qeeqee jira. Obbo Shimallis kana jechuunsaa waggaa ja'an dura Jawaar Faa Amaaraatti nu hamachaa turani. Amma garuu ofiiyyuu dhaqanii isaan waliin hojjechuu eegalan jechuu isaati. Diinonni kun akkuma kaleessa qabsoon Oromoo hooggansa isaarratti duulee qabsoosaa akka injifannoodhaa ala ta'u tarsiimoodhaa ala ta'u akka gochaa turan baaroo tumsaa nyaachuudhaan haayilee fidaa nyaachuudhaan qabsoon Oromoo akka foqoqu akkuma kanaan dura taasifame. Amma immoo hoogganaa keenya qaalii muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed irratti duula gaggeessuudhaan Oromoo hooggansa dhorkuudhaaf shira diinota faana ta'amee godhamu gonkumayyuu fudhataman qabu. Kaleessa warra kaan faana taatanii Oromoo nyaatan itti har'a garuu hin danda'amu. Kaleessas diinonni keenya kan nu nyaatan namootuma keenya fayyadamaniiti. Waltajjii kanarratti obbo Shimallis ergamni mootummaa naannoo Oromiyaa sirna kana tiksuudha. Aarsaa kamiyyuu kanfallee sirna kana tiksina jechuudhaan sirni kun karaa qabachuu qaba. Hanga gandaatti mootummaa kana diriirsinee lafa qabsiisuu qabnas jedheetu jira. Ergamni mootummaa naannoo Oromiyaa tokko sirna kana tiksuudha. Hiree argame kana tiksuudha. Aarsaa kamiyyuu kaffallee hiree argannee fi sirna arganne kana hin tiksina. Qabsoon amma uummanni keenya keessa darbaa jiru qabsoo hamaadha kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaa. Kanaan dura uummanni keenya qabsoo garbummaa ofirraa faccisaa ture. Kanaan dura uummanni keenya qabsoo diddaarra ture. Yeroo ammaa kana garuu gulantaan qabsoo uummanni keenya irra ga'e qabsoo sirna ijaarrachuuti. Uummanni keenya sirna ijaarrachaa jira jechuudhaan dubbateetu jira. Itti dabaluunis pirezidaantii Shimallis Abdiisaa uummanni keenya qabsoo diddaa bira darbeetu jira. Sirna tokko injifachuun qofti immoo ga'aa miti. Amma qabsoon nuti keessa jirru caaseffama sirna kanaan dura guutummaan guutuutti diiguudha jechuudhaanis dubbateetu jira. Qabsoon amma uummanni keenya keessa darbaa jiru qabsoo hamaadha. Kanaan dura uummanni keenya gabrummaa irra jiru ofirraa faccisuu irratti kan xiyyeeffate. Qabsoon keenya giddu galeessa kan godhate gabrummaa jiru falmuu dhiibbaa irra gahaa jiru irraa diduu didiinsa irra kan ture falmachuu irra kan ture uummanni keenya. Gulantaan qabsoo keenya amma irra ga'e immoo sirna nu cunqursaa ture sana ofirraa kuffisnee isa ofirraa kuffisne sana hidda isaa kan gadi fageeffatee jaarraa tokko oli nurratti ijaarame sana tokkoon tokkoo isaa
jalarraa kaasnee buqqisu. Warra karaa nagaan qabsaa'an karaa nagaan qabsoofne injifachuudha qabna. Warra humnaan deeman irratti immoo olaantummaa seeraa mirkaneessinas jechuudhaan obbo Shimallis Abdiisaa waltajjii kana irratti bal'inaan dubbataniitu jiru. Hooggansi keenya hooggansa halkaniif guyyaa yaada burqisiisudha. Yaada qabna rakkoo yaadaan qabnu jechuudhaanis warra yaadaan nu falmuu barbaadaniif yaadaan falminee mo'achuudhaafis qophiidha jechuudhaan dubbateetu jira. Haasaa kana keessatti warri kaleessaa yakka samiidhaa gadi jiru hunda nurratti raawwachaa turan amma keettoo nu keessa kaawwatanii abadan hiree lammataa nurratti argachuu hin danda'an jechuudhaan uummanni keenya seenaa keessa darbe irraanfachuun irra hin jiraatu. Seenaa keessa dabarreen hin jiraannu garuu seenaa keessa dabarre irraanfannee diinaan hin nyaatamnu jechuudhaanis obbo Shimallis Abdiisaa bal'inaan dubbatee jira. Sirni kaleessaa akka nutti deebi'u gonkumaayyuu diinaaf hiree hin laannu kan jedhe obbo Shimallis Abdiisaa uummanni keenya waggoottan torban darbee hojii raajii ta'e hojjechaa jira jechuudhaan uummanni keenya aarsaa cimaa kaffaluun sirna isaa tiksee jira, sirna cimaa ijaarrachaa jira jechuudhaan dubbateetu jira. Qabsoofnee karaa nagaatiin warra nutti qabsaan karaa nagaatiin yaadaan qabsoofnee injifachuu. Warra karaa nagaan filannee humnaan deeman immoo olaantummaa seeraa mirkaneessuun yaadaan mootummaan keenya karaa dimokiraatawaa ta'een falmamuudhaaf yaada isaa dhiyeessee karaa dimokiraatawaa ta'een deemuudhaaf qophaa'aadha. Yaada gahaa qabna. Hooggansi keenya hooggansa halkanii guyyaa yaada burqisiisu tarsiimoo bocu hooggansa akkasii qabna. Rakkoo yaadaan qabna. Hamiidhaan garuu sirna kana diiguun hin danda'amu. Oduu keenya kan biraatiin loltoonni Israa'el Gaazaa keessaa bahuu hordofee Filisxeemonni firaashii isaanii fe'atanii deebi'aa jiru. Loltoonni Israa'el koriidarii Neetzaariim jedhamu zoonii waraanaa kan kaaba Gaazaa Istiriippii fi kibbaa lamatti hiruun keessaa bahaniitu jiru. Loltoonni Israa'el bahuu hordofee lammiileen Filisxeem 100tti lakkaa'aman konkolaataa fi gaariidhaan meeshaa fi uffata fe'atanii gara kaaba Gaazaatti yeroo deebi'an mul'achaatii jiru. Loltoonni Israa'el bakka kanaa bahuun bu'uura waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Haamaas gidduutti amajjii 19 irra gahameen kan raawwatamaa jiru yoo ta'u, erga waliigalteen kun hojiirra oolee Israa'eloonni butaman 16 fi hidhamtoonni Filisxeem 566 gadhiifamaniitu jiru. Dhuma sadarkaa jalqabaa hojiirra oolmaa dhukaasa dhaabuu torban 3 ture keessatti ammoo namoonni butaman 33 fi hidhamtoonni 1900 ni gadhiifamu jedhameetu eegamaatii jira. Israa'el akka jettutti taana namoota 33 ni gadhiifamu jedhamanii eegaman keessaa 8 du'aniirus jedhaniitu jiru. Egaa daawwattoota keenya ammoo oduu itti darbaa warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochaa irraan dhaggeeffadha. Chaanaalii kana irratti oduu biyya keessaa kan biyya alaa kan dhugaa ta'e kan saayidiin qabanne kan gartuu tokko hin deeggarre oduu sirrii ta'e argattu chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan nu bukkee dhaabadha. Amma oduu biraatti darba. Keenya kan biraatiin maaneejing daayirektarii dhaabbata maallaqa addunyaa yookiin intarnaashinaal moonitarii firdii kan taate Kiristaaliinaa Joorjiyeevaa Itoophiyaa dhufuun daawwannaa hojii taasistee jirti. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyiin dabalatee aangawoota olaanaa federaalaa waliinis marii gaggeesseetu jirti. Turtii isaanii irratti ministeera maallaqaa Ahmad Shidee waliin ta'uun ibsa waloos baasanii jiru. Ibsa isaanii kana keessattis daayirektarri kun haaromsi Itoophiyaa ulfaataa fi kan yeroo fudhatu jechuudhaan Itoophiyaanonni obsa qabaachuu fi tattaaffii haaromsa dinagdee mootummaan taasisaa jiru cina akka dhaabbatan gaafatanii jiru. Kaayyoo haaromsaa galmaan gahuuf tokkummaan barbaachisaadha jechuudhaanis dhimma tokkummaa irratti daayirektarri kun cimsanii dubbatanii jiru. Haaromsi Itoophiyaan fudhattee ulfaataa fi yeroo kan fudhatu ta'us bu'aa guddaa qaba kan jedhan daayirektarri kun uummanni obsaan akka eegu nan gaafadha jechuudhaan hawaasni haaromsa kana duuba hiriiree waliin deeggaruu qaba jechuudhaanis dubbatanii jiru. Hojiin qaala'insa jireenyaa furuuf hojjetamu walxaxaa ta'uu kan himan daayirektarri kun qaala'insa jireenyaa gadi buusuuf maammata maallaqaa fi faayinaansii cimaan barbaachisaadha. Dandeettii oomisha diinagdee bal'isuu, daldala alergii fi galii sharafalaa guddisuu akkasumas damee dhuunfaa humneessuuf gaafatas jedhaniitu jiru. Tarkaanfiiwwan gibira qaama sagantaa intarnaashinaal moonitarii faldii kan ta'an ilaalchisee aangawoonni Itoophiyaa qabeenya gibiraa barbaachisoo ta'an adda baasuun baajata biyyoolessaatiin deeggaruuf akka jiranis himaniitu jiru. Oduu keenya kan biraatiin awwaalcha jumlaa Liibiyaa keessatti reenfi baqattoota hedduun argame. Gammoojjii kibba bahaa Liibiyaa keessatti reenfi godaantotaa yoo xiqqaate 28 ta'u iddoo tokkotti awwaalamee argamu abbaan alangaa biyyattii ibse.
Awwaalchi jumlaa kun handaara magaalaa Kufraa jedhamutti kan argamu yoo ta'u, guyyoota muraasa dura reenfi namoota 19 ta'anii achumatti jumlaan awwaalame argameetu ture. Aangawoonni biyyattii akka jedhanitti osoo iddoo yakki dabarsa seeraan alaa dhala namaa irratti raawwatu itti heddummatutti opereeshinii gaggeessaa jiranii awwaalcha jumlaa kana arganis jedhanii jiru. Waajjirri abbaa alangaa biyyattii ibsa feesbuukii isaa irratti maxxanse keessatti duula sakatta'insaa gaggeeffamaa jiru kanaan godaantonni hidhamanii dararamaa turan 76 ta'an baraaramus himeetu jira. Yakka kanaan wal qabate lammiin Liibiyaa tokkoo fi lammiin biyya alaa tokkos to'atamuun ibsameetu jira. Namoota gurmaa'anii yakka raawwatantu jiru. Godaantota irratti hammeenya raawwatu, mirga godaantota seeraan alaa sarbuu, ni dararuu, ni hidhuu, ni reebuu, qabinsa dhala namaaf hin malle qabus jedhe ibsi kuni. Suuraaleen miidiyaa hawaasummaa irratti qoodaman kanneen qaama walabaarraa hin mirkanoofne wayita poolisii fi tola ooltonni reenfa namootaa qotanii baasuun korojoo gurraacha keessa kaa'an ni mul'atu. Magaalaa guddoo Liibiyaa Tiriipoolii irraa kiiloomeetira 1700 kan fagaattu magaalaa Kufraa keessatti sagantaa'insi itti fufeetu jira. Abbaan alangaa waliigalaa qorannoon reenfaa gaggeeffamaa jiraachuu ibsuudhaan taateen kun waliigalatti caasaa yookiin neetwoorkii daddabarsa godaantota seeraan alaatiin wal qabachuusaa adda baasuuf qorattoonni hojii eegalaniitu jirus jedhee dubbatee jira. Biyya godaantonni hedduun Afrikaa irraa ka'an daandii godhachuun gara biyyoota birootti darban kan taate Liibiyaa keessatti reenfa godaantotaa jumlaan arguun waan haaraa miti. Bara darbes kibba lixa biyyattiitti reenfi godaantotaa yoo xiqqaate 65 ta'u iddoo tokkotti awwaalamee argameetu ture. Yeroo sanaa dhaabbati godaantota idil addunyaa baay'ee kan nama rifaasisudha jechuun taatee mudate ibseetu ture. Liidiyaan erga Muammar Gaadaafi bara 2017 aangoorraa ari'amee ajjeefamee as nagaa hin arganne. Ergasii biyyattiin godaantota seeraan alaa gammoojjii balaafamaa fi imala hamaa galaana meeditiraaniyaanii irraa qaxxaamuruun gara Awurooppaa ce'aniif daandii taatee jirti. Dhaabbati idil addunyaa daa'imman gargaaruu irratti xiyyeeffatee hojjetu UNICEF akka jedhutti bara 2024 keessa lakkoofsi godaantotaa osoo karaa Liibiyaatiin gara Awurooppaatti ce'uuf yaalanii du'anii 2200 caaleeras jedhetu jira. Egaa daawwattoota keenya oduun guyyaa har'aatiif isiniif qabannee dhufne kana fakkaata. Warri chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godha. Akkasumallee odeeffannoon kun namoota hedduu bira akka gahuuf laayik sheer gochuu hin dagatina. Waan waliin turtaniif galatooma. Nagaan tura.